Raadiyoonii Dirree Shaggar. 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 Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiilooheerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu har'aaf qopheeffanneen isin nageessisa. Oduu waliin anseenaa beekumaati. Mata dureewwan oduu. Piroofeesar Mararaa Guddinaa filannoon Itoophiyaa ammaa kun hanqina seerummaa qabaa jedhan. Tokkummaan impaayera Itoophiyaa balaa irra jiraa jedhame. Oromoo gadadoof saaxilaa lafasaa akka durgootti ormaa firuun gaddisiisaadha jedhame. Mootummaan bilxiginnaa uummata Oromoo Booranaa fi Gujii walitti diinessaa akka jiru himame. Amma oduuwwan bal'inaan. Piroofeesar Mararaa Guddinaa filannoon Itoophiyaa ammaa kun hanqina seerummaa akka qabu ibsan. Filannoon Itoophiyaan gochuuf deemtu hanqina seerummaa akka qabu Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura taa'an KFO fi Madarak Aljaziraatti himan. Piroofeesar Mararaan ibsa dheengadda Aljaziraaf kennaniin mootummaan bilxiginnaa namoota kaardii filannoo hin fudhanne addatti tajaajila sukkaaraa fi zayitaa dhorkachaa jira jedhan. Uummanni fedhii isaa malee kaardii filannoo akka fudhatuuf dabballeen bilxiginnaa dhiibbaa gochaa akka jiranii fi kunis seera dhabdummaa filannichaa ta'uusaa saaxilaniiru. Hoggantoonnii fi miseensonni dhaaba isaanii hedduminaan hidhamuu isaaniirraa kan ka'e filannicha irratti hirmaachuun akka dadhabame kan eeran Piroofeesar Mararaan akkuma ABO'tti KFO'nis uummata Oromoo biratti fudhatamaaf jaalala olaanaa akka qabu ibsaniiru. Waliigaltee araaraa bara 2018tti mootummaan Itoophiyaa godheefiin ABO'n gara biyyaa galus dhiibbaan irra gahuu hammaatee miseensonnii fi hoggantoonni dhaabichaa mana hidhaatti rakkachaa jiru jechuudhaan ragaa bahaniiru. Dhiibbaa mootummaan ABO fi KFO irraan geessisaa jiru kanaan filannoo keessaa dhiibamanii bahuu isaanii kan dubbatan Piroofeesar Mararaa Guddinaan uummanni dhaabbilee siyaasaa jaallatuu fi abdatu filannoo irraa dhabuu isaatiin abdii kutatee kaardii filannoo fudhachuudhaaf fedhii akka dhabes ibsan. Mootummaanis carraa kanatti fayyadamee gufuuwwan isa danqan mirkeessuuf qofa namoota kaardii filannoo hin qabne seera dhabdummaadhaan dararaa akka jirus ifa godhaniiru. Tokkummaan impaayera Itoophiyaa balaarra jiraa jedhame. Itoophiyaan gara fuulduraatti biyya takka taatee jiraachuuf balaan itti aggaamameerarraa kan ka'e fuuldureen tokkummaa Itoophiyaa akka ishee yaaddessu Ameerikaan ibsite. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Blinken ibsa gidduu kana VOA'f kennaniin rakkoowwan biyyattii mudatan keessaa wal waraansi Tigraayitti deemuu fi jeequmsi biyyattii keessatti ta'aa jiru tokkummaa biyyattiif yaaddessaadha jedhaniiru. Uummanni Tigraay miliyoonaan lakkaa'amu beela namtolcheef saaxilamee otoo jiru gargaarsi dhaabbilee addunyaatiin garasitti ergamu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akkasumas hidhattoota birootiin danqamuu yaaddessaa ta'uusaa VOA'n gabaaseera.
Gochaawwan ajjechaa fi uummata humnaan buqqisuu haleellaa sirna saalaa dirqisiisanii gudeeduu irratti bu'uureffamee fi dhiittaa mirga namummaa biroo Yuunaayitid Isteet cimsitee akka balaaleffattu kan hubachiisan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa mancaatii qabeenyaa naannoo nagaa fi tajaajilawwan hawaasaa kanneen akka bishaanii, mana barnootaa fi wal'aansa fayyaa irratti mudataniin baay'ee gaddinee jirraa jedhaniiru. Bilinkeen itti dabaluudhaan carraaqqiin dippiloomaasii taasifamu humnoonni waraanaa irratti hirmaachaa jiran walitti bu'insa dhabanii waldhabdee siyaasaa isaan gidduu jiru nagaan furachuuf tarkaanfii hiika qabu yoo fudhatan hin agarree jedhan. Tarkaanfilee Ameerikaan fudhattee fi fudhachaa jirtu biyyoonni biroollee akka tumsan gaafataniiru. Ameerikaan rakkoo Itoophiyaa marii fi karaa nagaatiin akka furamuuf ammas murannoo kan qabduu fi kan deeggartu ta'uu Antoonii Bilinken ibsaniiru. Oromoo gadadoof saaxilaa lafasaa akka durgootti ormaa firuun gaddisiisaadha jedhame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee filannoo sababeeffachuun waldaa misooma naannolee garaagaraaf lafa akka dirgootti hiruu akkuma itti fufetti jiraachuu miidiyaaleen garaagaraa gidduu kana gabaasuu irratti argamu. Haaluma kanaan konfiraansii waldaa misooma Guraagee maasaraa mootummaatti gidduu kana taasifame irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee kaartaa lafa galmi giddugala Guraagee irratti ijaaramu kennitee jirti. Torbanoota muraasaan dura kantiibumti kun konfiraansii waldaa misooma Amaaraa geggeeffamee ture irratti iddoo galmi giddugala Amaaraa itti ijaaramu kan kaaree meetira 42,000 olitti tilmaamamu kennuun isheen yaadatama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota Oromoo buqqisee jireenya gadadoof saaxilaa ormaaf akka durgootti yoo hiramu dhaga'uu caalaa wanti nama dhukkubsu hin jiru jechuun qeerroon magaalaa Finfinnee irraa yaadasaa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodeera. Mootummaan bilxiginnaa uummata Oromoo Booranaa fi Gujii walitti diinessaa akka jirus himame. Mootummaan bilxiginnaa uummata Oromoo Booranaaf Gujii waliin jiraachaa as ga'e addaan baasuudhaan walitti diinessaa akka jiru jiraataan naannichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Namni kun akka jedhanitti duula mootummaan dhaadannoo shanee balleessina jechuun hawaasicha addaan qoodee walirratti kakaasaa jira. Akkasumas sababa godina haaraa isiniif uumna jechuun uummaticha walirratti diinesseeraa jedhan. Haaluma kanaan humni mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf garasitti bobbaasuun himame uummata Gujii fi Booranaa keessaayyuu Boorana Liibanitti gocha suukaneessaa raawwachaa akka jiru ibsame. Gochaa mootummaan Abiyyi Oromoo lafarraa duguuguuf taasisaa jiru ciminaan balaaleffachuudhaan mootummaa nama nyaataa kana ofirraa fonqolchuuf akkasumas tokkummaa uummata Oromoo gabbisuu fi waliif dirmachuudhaan dirqama Oromummaa haalli yeroo ammaa gaafatu waan ta'eef namuu qooda akka irratti fudhatu maddi keenya kun cimsanii dhaamaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aaf qabanne kanuma hanga ammaa ture. Turtii gaarii. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii hubannoo beektotaa har'aatiif kan isiniif qabannee dhiyaanne yaada Dr. Ayyalaa Galaan Jirraa miidiyaatiif tibba kana kennan keessaa kan dhimma yeroo ilaallatu fudhanneeti. Haga dhumaatti nu hordofaa.
keessummaan keenya har'aa hayyuu dinagdee Dr. Ayyalaa Galaanii. Ani keessumsiisuun kan isin waliin turu Asfaawun Isaatii. Egaa Dr. Ayyalaa Galaan hayyuu dinagdee Itoophiyaan qabdu keessaa isaan nama tokkodha. Ikoonomistiidha, riisarchi saayintistiidha. Waa baay'ee hojjetaniiru. Hunda isaa dubbisee isin beeksisuudhaa fi waanan xumuruuti yeroo dheeraa natti fudhata. Gabaabatti immoo ani waa iddoo ibsinee tarii Dr. Ayyalaan dhaggeeffattoota keenya mee isinitti daddabalaati dhaggeeffattoota wal bara. Galatoomii Asfaaw, I think jetteetta backgroundii koo amma tokko danuu wanti itti dabaluu barbaadu ammas hin jiru. Qorannoon koo iddoo biyya baay'eetti kan Itoophiyaa irrattis kan biyya alaattis Awurooppaadha. Keeniyaattis yeroo hojjedhe jira Afrikaa irratti. Qoradheeraa irratti publicationota nan qaba. Itoophiyaa irrattis akkasuma Itoophiyaa irratti immoo baay'ee PhD kan hin hojjedhe walitti dhufeenya baadiyyaa fi magaalaa rural urban interaction irratti. Awurooppaattis immoo biyya Scotland bara baay'een hojjedhe waa'ee qonnaa, agricultural policy, rural development, dinagdee baadiyyaa, policy qotiisaa biyya adda addaa irratti waan hojjetamanii muuxannoo adda addaa hojjedheera. Publicationiidhaan baay'ee danuudha. Itoophiyaa irrattuu 10 darba kan biyyoota zankaanii hin dabaliini. Dhiyeenya keessatti immoo isa publication akaadaamikii bira darbee waa'ee Itoophiyaa irratti political economy Itoophiyaa gubbaa irratti karaa political karaa dinagdees waan jiru nan kataba. Walitti funaanees immoo gara maxaafaatti geeddareera. Dhiyeenya kana bara EPRDF Itoophiyaatti dhufee amma EPRDF inni duraa deemutti dinagdeen Itoophiyaa maal keessa akka turte politikaa isaa fi ikonomii isaa walitti qabee matsaafan maxxansetu ture. Biyyattis amazon.com irras hin jira. Chronicles on Political Economy of Plunder jedheetaniin taayitilii kenneefi. So gabaabumatti ammasum jedhee bira darbi gaarii ta'a. Tole, Dr. Ayyalaa baay'ee galatooma. Mee waan gidduu kana ta'e irratti waa'ee qoqqobbii viizaatii fi akkasumas dinagdeen haga tokko waan godhame jira. Waan biyya keessatti keessumayyuu Tigraay irratti godhamaa jiru waraana sana faana wal qabatee jechuudha. Biyyoonni lixaa kuni harka isaanii sassaabbachaa jiru, wantoota garaagaraa dhiibbaa garaagaraa gochuudhaaf yaalaa jiran jechuudha. Inni lammi biyya sanarratti dhiibban inni qabu maaliin akka mootummaa biyya sanaa ta'u, akka lammii Itoophiyaa ta'u, akka Oromiyaa ta'u dhiibban inni qabaatu maaliin yeroo ergasila waan jenne keessaa tokko waan Mallas Zeenaawwii yeroo tokko jedhan yaadadha. Waa'ee dinagdee gaafa gaafatan yeroo economic crisis, financial crisis yeroo tokko inni ta'ee paarlaamatti gaafatamnaan keenya financing keenya ammayyoona global finance faana waliin qabanne akka jalbaa fi eenyu faana wal qabsiisetu ilaa keenya ishiin safara kanarra kan ishiin deemtu kan addunyaa kanatti hin makamne kanaafi waan amma kana jeeqamu waan garagalu waan akkasiin qabu waan jedhe kaasa. Maal jechuufanii haga yoonatti wanta karaa garagaraatiin gara biyyaa seenu biyyoota dureeyyii kanarraa gargaarsaan kan argamus ta'e biyya keessatti karaa garagaraatiin wanti argamu qaamotuma muraasa gidduuttidha kan tajaajilu uummata bal'inaan hin qaqqabu. Ammas dhiibban alarraa godhamu kuni duraanuu uummanni irraa fayyadamaan turre waan ta'eefi ammallee dhiibban kuni uummata biyya sanarratti ta'e mootummaa biyya sanarratti dhiibbaa guddaa akkamiin mee ilaalama mootummaa irratti akkasumas uummata irratti? Galatoomii waa'ee Itoophiyaa yeroo baay'ee yoo haasofnu kalarii lama duwwaadhaan nu ayyamama akka haasofnu yookaan gurraacha yookaan adiidha. Walakkaa kana kalarii biraa yoo itti dabalte namaan wal lolta. Mee saba inuu baay'ee nubuu dubbannee biraa darbinu. Saba baay'ee huba. Omaa isa akkannaa financial crisis sana fa'aallee miti. Financial crisis sana mallas baankonni keenya biyya alaa faana wal quunnamtiin qabanii mirkanni wayii achi keessa jira. Garuu mirkanni sunni kan dubbatame waan daba wayii of keessaa qaba malee. Inni kuni garuu inni
akkasumaan warra biyya alaa dinagdee qoqqobbii uumuun kun hacuuccaan kun homaa nun godhuun kun akkasumaan calli jedhanii akaakii zarraa fi barame sanaadha. Itoophiyaan nama miliyoona 24tu gargaarsa barbaachisa. Gargaarsa adda addaa. Nama 5 keessaa nama tokko jechaadha. Maaliif sabni Itoophiyaa miliyoona 117. Sana keessa gartokkeensaa day to day waan nyaatee bulu miliyoonni 12. Gaafuma gargaarsi cite agabuu bula. Saba danuudha kun. Bitti baay'een sabni isaanii guutuutti miliyoona 12 ta'u. Kanaafuu biyya miliyoonni 10 ol waan nyaatuuf gargaarsa biyya alaa isa barbaachisu keessatti lakkii waan talaa dhufu kuni waan baay'ee nama qaanessu dhageenya. Sindee tortori malee maaltu waan qamadii tortori malee maaltu nutti tafa jechi dadhu tokko nasu kanneessa ani gateetti gootu na waan jedhe dhugaa dubbachuudhaaf. Homaa mirkanuma walitti himna. Kana achi bukkee cinaa goruun barbaachisaa miti. Kana miti qamadiin dhufu suni nuti hojjannee yookaan ofiif beeku yookaan kan beeke dhagahu yookaan ofiif qabaatu yookaan kan qabutti hirkatanii jiraatu. Kana hundumaa waliin laaqanii ofiifis hin beeku kan beekus hin dhagahu. Hin qabus isa qabuttis hin hirkatu. Jechuun kuni nageenya miti. Kuni dhibeedha. Kanaafuu inubaa yoo jedhame homaa shakkii hin qabu. Yoo xiqqaate karaa nyaataatiin karaa food aid'iitiin akkan jedhee inni kaanii miliyoonni inni walakkaan isaa hin dhabe. Itoophiyaa keessatti waggoota baay'ee darban kana keessa productive safety net wanti jedhamu tokko keessatti asii gad awwaalamee akka gargaarsa nyaataatti akka hin ilaalamnee fi akka dinagdeetti akkuma waan guddinaa hojjetamutti akka dhofkamee kennamu taasifamee maqaan isaa geeddaramee productive safety net jedhamee fi namni miliyoona 8 dhaabbataan bara baraan alaa midhaan dhufee kennameef jiraatu. Yookaan immoo horiin kennameefiiti biyya keessa bitatanii jiraatu. Miliyoonni ammasuma immoo ennuma nagaatu jechuudha. Waan ennuma nagaatu miliyoonni akka 10 kan ta'u immoo iddoo ta'etti beelli galeeti biyya alaati gargaarsi dhufee midhaan gara biraa yookaan biyya alaati dhufee yookaan biyya keessaa bitamee yookaan ollaadha bitamee dhiyaata. Rakkina ammana hin jedhamnetu jira. Warri biyya alaa gargaarsa isaanii yoo hacuuccaa kanaan dhaabbanii sana hundatu burjaajaa jechaadha. Yes, iddoo rakkinni cimaan jirutti nama nyaatu fa'aadhaaf hin dhaabnu waan jedhan tokkotu jira. Afaaniin kanaa jedhamu malee akkuma durattiitti qixxeeruma duratti sanatti fufanii hojjetu jechuun hin danda'amu. Sana duwwaa miti. Mootummaan bajeta isaa hunda kan ittiin hojjetu, kan ittiin hospitaalonni warraaqanii wanti hospitaalota barbaachisu kun hundumtuu wanti mana barumsaati barbaachisu wanti waan meeqa industiroonni keemikaala isaan barbaachisu wanti ittiin oomishan kun hundumtuu mi'a biyya alaati galuudha. Doolaara barbaachisa. Doolaarri sun eessaa dhufa? Doolaara baankii fa'aarraa liqeeffatu, baankii addunyaa fa'aarraa, IMF fa'aarraa liqeeffatu. Inni Ameerikaa harka jira, next step isa dhaabu. Amma iddi sila waa'ee teelee taasisaa turre. Waliigalamee miliyoona 850 konsortiyamiin tokko teelee akka bitu kaampaaniin tokko laayisensiin kennamee fi laayisensiin suni dhumee horiin as darbuudhaa fi guyyaan maddee yoo hafu Ameerikaan qoqqobbii kana hacuuccaa kana dikleerii goote. Gaafuma sana bariitu Bloomberg akka gabaasetti gaafuma sana bariitu kaampaniin inni UKdha konsortiyamii sana keessa jiru Safaricom faana kan konsortiyamii sana keessa jiru kaampaniin suni horii kan liqeeffatu financial institution USC jiru tokko harkaa ture. Amma inni haala dhoowwataniiru jechaadha. Which means inni gurguraan teeleen laayisensiin kennamee fi horii miliyoona manaatu gala jedhame sun illee amma gaaffii keessa galeera jechaadha. Ishin kun ishii calqabaate. Ittaanee doolaari biyyatti yaa'u kana hundumaa naannanii tubboo ishii cufu. Kana jechuun hospitaala keessatti nama yaaluu hin danda'amu jechaadha miina alaa hongalu. Faaktaroonni roo maateriyaalii biyya alaati galfachuu hin danda'anii jechaadha. Kuni waanumayyuu gaaffii keessa galuu miti baay'eedha. Huba. Qoqqobbiin kun akka inni lafa kaa'ame kuni
waan na quqquuqudhanuu tokkotu jira dhuga dubbachuudhaaf. Maaliifini ennaadhum xiyyeeffatan rakkinni Itoophiyaa keessa jiru kun amma diteelisa keessa deemtee yoo dubbifte waan hubattu tokkotu jira. Rakkinni jiru Tigraayum keessa duwwaa akka waan jirutti yaadu. Fireemii kan godhan saankishinii kana fireemii kan godhan akkuma rakkinni Itoophiyaa kuni isum duratti Tigraay faana hariiroo qaban. Tigraay faana hojjetaa tura, TPLF faana Itoophiyaa bulchaa turan, TPLF deggeeraa turan, TPLF fidanii innaa TPLF saba keenya akka bosonuutti naannessitee qaltu ijarraa qabatanii turan sana. Har'a TPLF isaanii firriksanii guddisanii waan jedhanii sana ijaa jalaa tuqame. Amma egaa waa'ee TPLF dura innaan calqabu poolitikaa Itoophiyaa dubbatame gurraacha fadiidha. Baay'ee nama dhibaa akka itti dubbatan akka nyaacha mooraa jedhu. Na dhibaa jechaan dubbadhe waan nama TPLF dubbadhu kana yeroon isaa yeroo TPLF itti waqasanii miti. Garuu anamma TPLF waqasaatee miti kan hin jiru. Warri qoqqobbii kana lafa kaa'ani akkuma waan mootummaa fi TPLF walitti fiduudhaaf jaarana walitti deebi'aa siyaasaa isin araarsina. Rakkina gargaarsa Tigraay keessaas fuulduraan dhaabbatina TPLF fi mootummaa waliigalaati. Sana booda immoo gara araaraatti deemna. Jedhanii yeroo isaanii guddaa harka 90 kan fixan waan akka siyaasaati. Rakkinni ennaa kana jedhan egaa rakkinni Itoophiyaa isa duwwaadha jedhanii waan haasaan fakkaata. Rakkinni Oromiyaa keessa jiru amma barana congressional hearing foreign relation committee and congressional hearing ture. Sana gubbaarratti waan baay'eetu dubbatame namoota lamatu yaada kennuudhaaf witness ta'anii dhiyaatanii tokko Africa Desk assistant Gaanawaanidha jechaadha. Acting headidha Africa Desk kana ambassador Godek I think akkas na fakkaata. Namni kun wanti inni haasa'u waan baay'ee nama ajaa'ibe. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee calqabee amma dhumutti rakkinni jiru rakkinuma Tigraay keessa jiru duwwaadha taasiseeti. Kan inni haasa'aa ture. Senator kun dubbiin kun isa quuqeeti. Tigraayin alas mee rakkinni jira. Dargaggoonni Oromoo warri Prime Minister Abiy aangoorra kaa'anii gartokkeen isaanii hidhamanii gartokkeen isaanii bosona seenaniiru. Sanarratti maal jetta? Jennaan waan san dubbachuu hin feene. Achuma irraa qabe. Booda immoo namichi inni cheerii godhu Senator Menendez ittaanee mee Tigraay haala immoo rakkina jiruus haasa'ii jedheen. Achirratti tarumayyuu waan ajaa'ibaa dubbate. Maal jedhaa? Rakkinni gara biraas mee guuteera. Itini kilaashiin kun namni gosa wal lolaa. Gara irra caalu immoo marga fa'aa irratti wal lolu. Lafa bishaanii fa'aa irratti wal lolu. Isuma duratti beekame. Kanaafuu isa fa'aa irratti immoo iddoo margaa fi iddoo maalirratti wal lolaan USAID'n keenya muuxannoon qabannaa hin gargaarra karaa sanaatiin. Jedhee shimxitti godhe jedhu achumarraa gore rakkina isa kan Oromiyaa keessa jiru kana. Waan Beenishaangul keessatti ta'aa jiru, waan Wallagga keessatti ta'aa, waan Gujii keessatti ta'aa jiru kun wallaallee yookaan beekatumarraa achi haala qabataa nagaduu hin dandeenye. So saankishiniin kun fireemii yoo godhamu rakkina Itoophiyaa especially kan USA warra Awurooppaa kaleessaa farra kan baasaa jiran waan rakkina isa bal'aa isa guddaa Itoophiyaan qabdu bukkeetti dhiisaniiti dhugaa isaaniitis immoo wanti muddaan amma Tigraay keessa waan jirudha. Tokkoffaa ceasefire akka godhamu waraannaa dhaabbatu lammata gargaarsi kennamuudhaa fi wanti gufuu ta'u hundumtu karaarraa haa ka'u kan jedhani walii galanii France, Irish, UK, Germany walitti aansanii yaada baasaa turan. Bareedduudha. I agree. Kuni fudhatama waan qabudha. Garuu inni akkuma jirutti ta'ee rakkina isa kaanoo hiikuudhaaf wanti godhaa jiru yoo jedhame wanti hin beeku hin jiru karaa warra Awurooppaatiin. At least wanti biraa wanti duubaan hojjetamu hin jiru. Garuu wanta amma isaan ariitiidhaan haasaa jiran kuni isa kan Tigraayitti xiyyeeffatee haa ta'u sana kan isaanii nan fudhaa. Kan Ameerikaa hin laaqame waliin laaqan. Daaloogii jedhu fakkeenyaaf. Daaloogii yoo dubbatamu isa kami daaloogii isa kami. TPLF fi mootummaa walitti araarsuu moo TPLF mootummaa fi warra kaan hundumaa walitti qabanii naashinaali rakkina hiikuudha moo lachuu hin fakkaataa fakkaachuu dhiisuu mala.
garuu akkan duraan jedhee hiiringi sana gubbaarratti namicha Afrikaa deeskii suni wanti naasa'ee fi wanti akka itti isaanii dubbisaa kataban yoon dubbisu waan naquuqutu jira jechaadha. Namni keenya sana dubbachuu qaba. Kan nama dinqu, kan nama ajaa'ibu otoo waraanni Tigraay hin jalqabamin, otoo Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa mana hidhaa hin galiin ajandaan guddaan kan dubbatamaa jiru. Warri Tigraayis amma jaarsoliin TPLF mootummaa faana araarsuudhaaf si'a meeqa marmaaran. Gaaffii warri TPLF jedhanii naashinaal daayaloogii haa ta'u. Warri mana hidhaatti hidhaman ba'anii warri ba'an sanaan faana teenyee nu hundumtuu haasofnaa. Otoo kana jedhanuuti waraanni ka'ee humsaanitiifuu caakkalitan. Amma warri Ameerikaa isa warri Tigraay hin jenne, warri TPLF kan hin jenne akka isaan TPLF caala Tigraay jaalatanu, TPLF umayyuu jaalatanu, haasaan isaanii hundumtuu waa'ee TPLF fi waa'ee Tigraay ta'ee maqaa dha'uu dhiisanii jechaadha rakkina isa kan maaliifini yoo akka amma jiran kanatti especially waan Ameerikaan akkatti ishiin fireemii goote kun yoo itti fufe rakkina Itoophiyaa hiikuu hin dandeessu. Rakkinni Itoophiyaa inni hundeensaa kan itti kokkee wal qabamee jiraatu federaalizimiin Itoophiyaa maal ta'a? Beekamaadha. Iddoo lamatti hirameeti. Pro-federaal and anti-federal unionist group. Waraannis rakkinni ceequmsinni biyya guutuutti jiru waraana jara kana jidduutti jiru calaqqisa. Isumatu karaa hundatti iddoo beekatti rakkina kana fidaa jira. Federaalizimii amma jiru kana konstituushinii itti bulinsa biyyaa amma jiru kana indiignuu warra jedhan keessaa turan warri Tigraay illee rakkina biraa qabaatan malee durallee diina Oromoo ta'anii saba keenyaa fixan malee federaalizimii cimsanii protektii godhanii fuulduratti deemsisuu gubbaarratti itti cichanii hojjetaniiru. Sabni Oromooillee warri mana hidhaa jirus warri alatti hafe kunillee waa'ee federaalizimiiti kan dubbatamaa jiru kan protektii gochaa jiramu dhaadannoon saba keenya. Amma namni keenya warra Ameerikaa jiranis hiiringii kana gubbaarratti maal gubbaarratti isa Ameerikaan jedhe kana akkuma jirutti fudhataniiti. Quuqqaa isaanii otoo sirriitti hin agarsiisin. I think to her credit seenaa jamjamoo waan dubbatti qabdi CNN faana interview godhamu. Ishii duwwaan inna sana gubbaarratti kan jettu dhagaa. Namoonni biraa diskoorsii yoo dubbatanii akkuma wanti hunduu sirriidhumatti deemaa jiru harka rukutaa jiru. No, wanti irratti harkaanfatame jira. Rakkina Itoophiyaa hundeedhaan Finfinneetti otoo hiikiin kan Tigraay hiikuun hin danda'amu. Rakkina Itoophiyaan Tigraay faana qabdu qobaatti hiikuun hin danda'amu. Kan Tigraay yeroodhaa fi attamitti kiraayisiin jiru kun hiika akka argatu irratti xiyyeeffatanii hojjetanii yeroo fudhachuun gaariidha. Garuu otoo sun hojjetamu rakkinni inni kaanis immoo akka waan hin jirreetti irratti harkaanfatamee homaa dubbatamuu dhiisuu hin qabu. Inni sunaa hojjetamu, inni kunaa dubbatamu. Kanaafuu akkasitti ilaalamuu qaba. Dogoggora qabu akka itti saankishinii isaanii fireemii godhanii waan baasdii ta'e tokko, waan ilaalcha jallate tokko of keessaa qaba. Ispeeshaalii kan Ameerikaa jechuun barbaada. Tole, Dr. Ayyalaa baay'ee galatooma. Malitti goota yaanu walii qabanaanu walii qabanaamu. Aboote muwaa jati akka waan aboote lafaa qabdu biriyaa kennii jati akka waan raataan irraa qabdu. Burreeko garaagarii qotiyyoo burreeko garaagarii kee garaan akkaan bulee kiyyanaa tabaasee garaa barii. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. Raadiyoonii
Dirree Shaggar.